السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا كم جرتوا نجا أماني الحمد لله نجا انجرا. أكاتا قرمات اتي حجة لينكي دان جتشورا لينكي دان أكاتا قرمات اتي حجة سنتنمو إن شاء الله. Akkatti linkii keessa galteetoni akkatti hojjettu sinittan hima. Hundi keessanuu amma irra deebitanii akka dhaggeeffattanii ani naan galle ani hin beeku naa galuu didee dhaga'uun didee akka hin jenne jechuudha. Namni afaan Oromoo dhagahu garuu baay'ee tokko isaaf gala jechuudha. Yani afaanuma Oromootiin kan hin dubbachaa jiru waan ta'eef amma gara linkii yookaan gara WhatsAppiin deema. Namni wanna ifa isaaf hin teenye tokko yoo gaafate yookaan immoo wanta arge tokko lebbede yoo laale naman dhibu jechuudha. Ani hin beeku ani hin danda'u naaf hin galle jennaan immoo beekumsa isa dhufare bakka kana jira kunooti linkiin kanan tokko jechuudha barreeffama kana. Kanatti jalqaba qormaatichaa himaa akkanatti ol baasee tanani bakka itti nootanatti maqaa gaafatti. Kunoo maqaa guutuu jedha. Achinnaan tuqee barreeffachuu hin danda'a jechuudha. Maqaa kiyya Zahraa Mustafaa. Amma immoo isaa gaditti koodii jedha jechuudha. Oliin dabarsaa xiqqoo bakka kanatti koodii jedha. Tayyib koodiin kiyya aadaa. Amma soliin dabarsaa sanaan booda gaaffii tokkoffaa akka ifa siniif galu nan dubbisa jechuudha. Gaaffii tokkoffaa faallaan tawhiidaa kamii jedha. Faallaan tawhiidaa kamii? A. Kufrii, B. Shirkii, C. Nifaaqa, D. Fi B jedha. Ani gaa amma sinitti agarsiisu jechuudha kan hin guuttadhu. Maalidhaa fi qormaatichi ganaadha. Deebiin isaan deebine waan ta'eef hin agarsiisu. Garuu kan barbaadan maratattan jechuudha. Yoo A ta'e akkanatti tuqxanii, yoo B ta'e immoo B tuqxanii, yoo C ta'e C'dha, yoo D ta'e D'dha. Ani garuu kan inni irra goradhu isinitti agarsiisu jechuudha. Gaaffii lammaffaas haaluma kanaani. Maaltu maal akka ta'e misaalee ammas irratti deebi'a. Gaaffii lammaffaa cinqii duniyaa fi akhiraa namarraa kaasuuf shoora guddaa kan qabu kamii jedha. A. Warra ofiitti toltuu oolu. B. Tawhiida cimsanii qabachuu. D. Salaata fi sooma sunnaa heddummeessuu. D. C'dha kan hin jedhe ammasa. D. Hajjitti deddeebi'uudha. Yoo A ta'e akkanatti tuqxa. Yoo B ta'e haala kanaan tuqxa. Yoo C ta'e haala kanaan tuqxa. Yoo D ta'e haala kanaan jechuudha. Tayyib. Akkasuma gaaffii sadaffaan illee jecha san dubbistee kaateeti filannoo kanaan yoo wal fakkaate kan wal fakkaatu sanirra dhoofta jechuudha. Hunda isaas ta'e hunda kan jedhu jiraate hunda irra dhoofta. Yoo A ta'e A, yoo B ta'e B, yoo C ta'e C, yoo D ta'e D haala kanaan jechuudha. Tayyib. Wanta nama dhibuufi በቃ ውሃ እንዳፉ ይትጎቹ ብቻ ላይ የቹዳ طيب
ani amma malaa kan hin guutu turu duraan kiyya guuteera waan ta'eef lammata guutuu hin danda'u. Kiyya guutee ergadheera. Bakka hunda isaatti ittiin godhee raawwadheera jechuudha. Godhee raawwadhe miti bakka itti notana kan hin dhahu. Bakka itti notana gizeen dhahee raawwadhe inni hin deema jechuudha. Tayyib innaa deeme immoo maal agarsiisa isinitti fakkaate? Dhiifama keessa hin ba'e. Innaa deeme haala kanaan gabaabduma tana qofa agarsiisa jechuudha. Haala kana tanuma bichaa agarsiisa innaa deeme. Booda innaa keessa baatan immoo daraddaree akkuma kanaan mul'isa jechuudha. Tayyib innaa keessa raawwattanii bahuu dandeessan. Innaa haala kanaan ammallee yoo ifa isiniif ta'uu baate ittiin deebi'a. Namni wanta isaaf hin galle gaafatee yoo ka'e wanti sun hin galaaf jechuudha. Tayyib yoommoo ani hin beeku akkamiin godhaa akkamiin jedhaa naaf hin galle yoo jedhame immoo akka nuti donqooruma teenyatuma hafna jechuudha. Wanna hin beekne hin gaafanna, wanna beeknutti hojjanna. Tayyib amma gurubbicha keessa linkicha keessa seene miti mata duree isaa kana dubbisee tayyib isa jalatti maqaa jedha. Maqaan kiyya Zahraa Mustafaati. Amma immoo asitti koodii jedha. Innaan tuqe bakka barreeffadhu naa fuudha aada koodiin kiyya. Kalas jalqaba rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa'ee qabrii jabeessanii hin dubbanne jedha. Dhiifama kun qormaata kanan biraati kan duraan isanii miti. Yoo waan fedhes ta'e sanuma jechuudha. Linkin akkaataa linkii itti guutanii waan ta'eef ani isinitti agarsiisu. Anna dhugaa yoo ta'e dhugaa, soba yoo ta'e soba. Tayyib misaalee aan sirriidha baan sirrii mitiidha. Gaaffii lammaffaas akkasuma dubbiseeni sirrii yoo ta'e tana irratti hin dhaha, sirrii miti kan jedhu yoo ta'e immoo baa irratti hin dhaha jechuudha. Haaluma kanaani gaaffii san yookaan han inni gaafatu san isa hubattee kaateeti isa jalatti immoo filannoo sun immoo maal akka ta'e hubattaa jechuudha. Kanatti deebista. Tayyib haala kanaan hundinuutti laazimitti guuchiste. Sanaan booda tinuu tana dhoofta. Tayyib tinuu tana gizee dhoofte raawwatte kalas hin deemachuudha. Innaa deemi haala tanaan gabaabsee fuudha. Ishee tana bichaa jalqaba qormaata tana bichaa fuudha. Tayyib mata dura ishee tana bichuu fuudha. Kalas deemeeraa jechuudha.